Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota maatii miidiyaa Sagalee Waboo akkam jirtan nagaan keenya jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Hagayya 12 bara 2022 sagantaa teenya eegallee jirra. Nu faana turaan afeerraa teenya. Waraana bilisummaa Oromoo godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimutti humnoota mootummaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuu beeksisee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo boon tarkaanfii magaalaa Aranii seenuun fudhate kanaan waraana bilisiginnaa irratti miidhaa jabaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Raayyaan ittisa biyyaa fi humni addaa poolisii naannoo Oromiyaa kaleessa ganama dhufanii magaalaa Aranii kan qubatan yommuu ta'u, irree fi gaachanni uummata Oromoo boon humni furgaatu urjii lola keessaa ganama bariidhaan magaalaa Aranii keessatti diina itti marsuun kallattii hundaan dhukaasa itti bananiin waraana bilisiginnaa barbadeessanii jiran. Waraana bilisummaa Oromoo lola jabaa magaalaa Aranii keessatti humnoota bilisiginnaa waliin gaggeesse kanaan loltoota mootummaa 60 battalatti ajjeesee 35 madoon adabee loltoota bilisiginnaa 10 harkaan qaqqabee sirreeffama jala oolchee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo boon haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa jajjaboo bireenii 3 fi sinaayipara 2 akkasumas qawwee keemii 35 fi rasaasa 10,000 lakkaa'amuu diina isaa irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu beeksisee jira. Qaamni mootummaa tarkaanfii aanaa Daarimutti waboon fudhatame kana ilaalchisuun deebii kennee jiraachuu baatus tibbana iddoowwan garaagaraatti hidhattoota waboo hedduu barbadeessuu fi booji'uu ibsaa turuun ni yaadatama. Lolli humnoota mootummaa fi hidhattoota waboo jidduutti adeemaa jiru waggoota kan lakkoofsise ta'us keessattuu amma dhiyeenya kana ji'oota 3 darbaniif erga mootummaan Abiyyi Ahmad waboo niin balleessa jechuun humna guddoo Oromiyaatti galchee booda lolli hammaataa jiraachuu dhaga'amee jira. Waraana bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii jajjabduu loltoota bilisiginnaa irratti fudhachuun waraana hedduu du'aa fi madoon adabaa jiraachuu beeksisee jira. Waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii lixaa kutaa waraana Buttaa Eebantuu godina Wallagga Bahaa aanaa Eebantuu keessatti diina ilmaan Oromoo duguuguudhaaf maqaa waraana bilisummaa Oromoo waboo qulqulleessina jechuun bobba'ee irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Humni waraana bilisiginnaa kun humna lafoo namoota 400 ta'an godina Wallagga Bahaa aanaa Eebantuu keessatti gandoota hedduu keessatti kan bobba'an yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo waboon humnoota kanneen odoo isaan magaalaa aanaatti galaa jiranii itti marsuudhaan karaa itti cufanii konkolaataa isaanii waliin barbadeessanii jiraachuu beeksisanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola kanaan loltoota mootummaa 78 konkolaataa 3 waliin barbadeessanii 43 madeessee jiraachuu beeksisanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola kanaan qawwee AKM 86 booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii fudhate kana ittuma fufuun aanuma Eebantuu ganda qeelloo iddoo addaa Balchuu jedhamtu keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen loltoota bilisiginnaa irraa 35 ajjeesee 20 akka madeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa loltoota bilisiginnaa irratti tarkaanfii jajjabduu fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo Birgeediin Odaa Bulluq, Cibraan Abbishee Garbaa fi humni furgaatu Addisuu Saafaa zoonii lixaatti waraana mootummaa faashistii Abiyyi Ahmadiin hoogganamu irratti tarkaanfii cimtuu fudhateen injifannoo galmeessee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon Cibraan Abbishee Garbaa fi humni furgaatu Aduu Saafaa godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaatti loltoota bilisiginnaa 300 ol magaalaa Biilaatii ka'ee imalaa ture irratti haleellaa qindaa'aa taasisaniin injifannoo cululuutuu galmeessanii jiran. Waboon lola ganda guutee Caancoo bakka addaa Gabaa Saawwaa jedhamutti humnoota mootummaa waliin gaggeesse kanaan loltoota bilisiginnaa 25 battalumatti ajjeesuu 20 ammoo madoon adabee reeffa duukaa ciciibsee jira. Waboon lola ganda guutee Caancoo bakka addaa Gabaa Saawwaa jedhamutti loltoota bilisiginnaa waliin gaggeesse kanaan qawwee keemii 27 hidhannoo guutuu waliin diina isaa irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira.